Sagantaa ajaa'ibaa ijoollee tanniin daawwannee isinitti deebina isinitti jenna. Maal haasaa jiran maali gammachuun isaanii nuun gaanii jirra. Nullee bakka gammaddan isaaniin jecha asumaan warra yuutuubara keenyaa assalaamu alaikum rahmatullahi barakaatu ashama harka fuunee jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota daawwattoota kiyya warroonni taatan hundi keessanuu baga nagaan taatan laayik namaa godhaa gammachuu namaallee achumaan ibsataa jechuudha. Deemtanii yuutuubii ibsishaa jalatti laayik gochuu kiyyallee laayik naa godhaa, sabskiraaybii kennallee nu guddisaa, kan isaaniillee nu guddisaa. Hordoftoonni keenya hundi keessanuu galatoomaa jedha. Asumaan immoo gammachuu isaanii maalinni gammachuun isaanii kajoorraa takka lama jennee waliin haasofna. Ibsishaan wayita duraa waggaa 4 jechuun amma waggaa 5 waggaa 4 irraa viidiyoo takka qofa gadhiisee 4.5 akkas miliyoona laalameefii jira. Saniin booda hin dhaabe viidiyoo itti hin dalagne natti fakkaate. Eegasii garuu gaafa maakii waggaa kana sapiraayiz ajaa'ibaa baaboo bitee maal jedhee jechuudha biyya jirurraa gara biyya isiititti ergee fi sapiraayiz godhe. Gaafa sanirraa jalqabee jaalallii isaanii jechuudha. Maalirraa TikTok irraa eegalee jechuudha. Liivii TikTok irra teettee ijoollee biyya Arabaa biyya hunda keessa jirtu sapiraayiz godhee akkasitti isii gammachiisee uummanni hundi irraa haasaa irraa dubbataa oolee san jechuudha. Viidiyoon suni viidiyoo kamiin jechuun keessaniin oolu isa kana kuno laala. Sapiraayiziin isaanii yookaan jaalalli isaanii kunoo bakka kana ka'ee har'a bakka kana ga'ee jechuudha. Inna akkasumatti yuutuubii isaanii guyyaan isaan takka jedhanii viidiyoo irratti gadhiisan viidiyoo kanaa jechuudha. Viidiyoo kanarraa maal hubattan gammachuun jaalalli jidduu lamaanii yoo jiraate barakaan wanni hundinuu ni jira jechuudha. Hiriyoonni isaanii ka guyyaa san gammadeef har'allee gammaduufitti jiran maaliif jennaaniin gammachuun dursa abbamarraa jalqabaa jedhan. Abbarraa gaafa jalqabu wanni hunduu ni tolti jechuudha. Saniifuu gizee isin ofii keessanii gammaddan namni isin duuba jiruu fi namni isin laaluu fi namni isin daawwatullee gammachuu keessanii isin hawwaa jechuudha. Garuu yoo isin gammachuu hin qabaatin namallee gammachiisuu hin dandeettan namni sunillee gammaduu hin danda'u jechuudha. Waggaatti jechuudha waggaa isaatitti har'a yuutuubiin isaanii madaaliyaa ergeefi jira jechuudha. Kennaa ergeefi jira beekamtii ajaa'ibaa kana kenniteefi jirti jechuudha. Akkasumas har'allee uummatuma wajjin kabajataa jiranii jechuudha. Uummata keenyaa nu isintuu bakka kanaan nu ga'ee isintuu kanaan nuuf malee jedhanii akkanatti kunoo shambarambaa jedhaa jiranii gammachuun keessan dhuma hin qabaatin jechuudha. Haga dhuma rabbii warra arrii walirraa buqqisee gammachuu ijoollee teessanii illee haa arginu isinitti jenna. Akkasumas bakka gammaddan isaaniin ja'a wanti isaanirraa bartan waa hedduutu jira jechuudha. Guyyaan argitanii habaaboo kennee fi guyyaan dhufee sapiraayizii godhe jaarsa halaalaa, jaarsa gaarii, jaarsa argitee jaartii gaarii, jaartii saaliyaa, jaartii nama dhageettu, jaartii wal dhagaan wal jaalatan rabbiin akkanatti wal gammachiisaa jechuudha. Qabeenya miti nama kana ka gammachiisu maaliif gaafa qabeenyi jiraatee gammachuun jiraachuu dhabuu danda'a. Qabeenya qofa osoo hin ta'in wal kabajuu wal jaalachuun irra caaladamu. Wal jaalachuun yoo jiraate wanti barbaade ni dhufaa jechuudha. Akkuma sagalee isaanii dhageettan ka gammachuun isaanii gammachuu bareedaa isaanii haa ta'u itti wal sapiraayiz wal godhuu kennaa adda addaa walii bituun wal bira dhaabbatuun waanuma qabaniin walii argitanii walii abboomuun yoo jiraate jechuudha. Namni waan guddaa waan ta'eef yookaan immoo asirratti waan argitaniif keessaan waliin lolanii keessaan walitti hin dubbatanii jettanii yaaduu hin qabdanii. Maaliif jechuun ilmi namaa walitti hin bu'a. Akkuma amma miidiyaa kanarratti yookaan immoo uummata isaan bira jiru saniin argitanii gammachuu isaanii ibsatan akkasumatti gaddii isaaniillee ni jira. Namni walloluun isaa yookaan waliin bu'iinsi isaa akkuma jirutti ta'ee maaliifi kenna akka isaanii kana ta'uu hin qabne jettanii hin hawwina waan namaa jechuudha. Maaliif
wantuma qabdaniin mana keessan yoo bareechifattan jaalalli keessanillee bakka isaa qabatee gammachuudhaan ni jiraattanii jechuudha. Garuu amma jaarsi kiyyallee maaliif akkana naan goone jaarsi kiyyammaa akkana naan goone gaafa jettee yookaan jaarsa keessan ka qeeqxu taate waan akkana godhuu yookaan hin dandeenye taate si jalaa miidhamaa hin aaraa maaliif namatti hawwiteetiniin waan akkanaa gootu malee naan jaa armiin irratti ilaallatti jaartiin tiyya je'ee adaduma sammuu isaa keessa of si baasaa deemaa jechuudha. Akkasumatti immoo jaartiin illee jaarsi illee jechuudha maaliif akka isii kana naaf hin taane akka isii kana osoo taane akka isii sana akkas osoo taane je'eetiniin jaartii isaa ka cinqu yoo taate waan isiin hin barbaanne akka gootu yoo ka barbaadu taate mana isaa diigaa deemaa jechuudha. Saniifuu ilmi namaa tokko agarsiisatu jaalate mana keessa yookaan waan akkasiisan keessa jiraachuu dhabuu danda'a. Tokko dammoo mana keessallee akkasuma ta'e alattillee akkuma mana keessaa san jiraachuu danda'a. Tokko dammoo mana keessa kabiraati ala keessa kabiraa ta'uu danda'a. Sinii galee. Saniifuu waan ilma namaa hawwitanii sammuu keessan isin waan nama hawwitanii keessaniif waan hin taane akka hin dalagne isin jedha. Argitanii gaafa guyyaa sapiraayizii isii kana godhu liivirra turanii namni hedduun maal qaba akkasii jaarsa akkasii osoo naa kennee maal qaba nama akkana sapiraayizii na godhu osoo argadhe maal qaba osoo abaaboo nama naa bitu argadhe kajee hawwee waa hedduu dalagee waa hedduu miidiyaa kanarra akka dalagee baay'eetu jira isin galee hedduun isaanii jechuudha. Garuu haa ta'u malee namni waanuma qabuun yoo ka gammadu taate fuuldura isaatiif illee gammachuu baay'ee argaa jechuudha. Saniifuu warri dhiiraa dammoo shamara waanuma xiqqoodhaan yoo gammachiistan isiin ni jaalatti waan ta'eef waan guddaa godhaaf yookaan waan guddaa godhuufii qaba jettanii hin cinqamina. Waanuma qabdaniin ka isii gammachiisuu ni dandeettan waan ta'eef gammachuun isii dammoo waan xiqqoo waan ta'eef waanuma isiin barbaaddu saniin yoo ka gammachiistan taate hedduu gaariidha jedhee itti amanaa jechuudha. Saniifuu ibsishaa waggaa tokkoon baga isiniin ga'ee jaalala keessan nikaa keessan jaarsaaf jaartii ta'uu keessan hedduu gammachuu keessan bakka kana gahee arguu kennaaf hedduu gammannee jirra. Nama waggaa kuma har'aa kuma waliin jiraatan rabbi isinii haa taasisu. Ilmoo hortanii maatii keessaniif gammachuu nama hundaafuu jechuudha. Barumsa ka kennitan rabbiin isin haa taasisu isinin jaasuman du'aa'ee godhaafi ramadaana illee baqa isiniin ga'e hunda keessanuyyuu ramadaana kan barakaa kan milkii kan argitanii waa hunda itti argattan kan rabbiin yaafuu isinii godhuu kan argitanii gammachuu keessan daran isinii dabaluu rabbiin isin haa taasisu hunda keessanuyyuu jechuudha. Warroota argitee gammachuu akkanaa kanallee namni hawwitan rabbiin gammachuu akkanaa kana biraanillee rabbii isiniin haa ga'u sanadha. Hedduu namatti tolan maakiin fa'a.